waan guddaadha, waan baratuu qabdan, waan nama yaachisu. Ummanni kennaa islaamummaa himata malee islaamummaa keessa jira waan jedhullee haasoyin. Namni laa ilaaha illallah qabate jedhe waa meeqatu isa qabata jechuullee haasoyin. Laa ilaaha illallah jechuu kanaa shartii meeqa qabdi, arkaana meeqa qabdi jechuullee itti dubban. Laa ilaaha illallah arkaanni isii yoo hin jiraatin, shartiin isii yoo hin jiraatin, islaamummaa wahiitu si bira hin jirtu. Akkasuma islaamummaan illee waan islaamummaa diigu waa 10 sanillee itti dubban. Yaada maqaan kee Kadiir Huseen ufiin jetta malee islaamummaa himachuun kee hardhan waan ati islaamummaa himattuuf keessatti uf laaltaa. Kanaaf bi'iriin si barbaachisaa, daftarri illee si barbaachisaa. Mee warri daftara qabdaniif bi'irii qabdan jarjaruun maletti takka takkaan addaan isinii baasee himaa qabadhaa jechuu barbaade. Akka isin hin dabrine waan yaachiftuudha, amrii yaachiftuudha. Yeroo ammaa islaamummaa keessa jirra malee maqaa islaamummaa himanna malee waan islaamummaan itti nu ajajje dalagaa jirra. Laa ilaaha illallah jenne waan laa ilaaha illallah qabdu dalagaa jirra jechuu barbaade. Mee irratti seenaa namaan nuun je'anii namni nuu haa baay'atu. Na jala taree akkan jenne ummatatti nuuf hima, waliif achi barreessa. Wanni tun waan yaachiftu waan isii malee aboo daara aakiraa deemuu hin qabne isin. Wallaahi waan isii beeytan malee ganda aakiraa dhaquun isinirra hin jirre. Yoo waan kana beeytan malee fuuldura rabbii hin dhaabatinaa, fuuldura rabbii hin dhaqina. Haga waan ammaan isiniin jedhu beeytanitti malee islaamummaallee himachuun waa meeqa beekuun ta'a. Laa ilaaha illallah jette, laa ilaaha illallah shartiin isii meeqa? Shartii isii kana keessaa takka yoo gatamte islaamummaan kee hin jirtu jechuu. Islaamummaan ammalleetiniin maqaa bichaa taate zamana kana keessatti hin dhufti gadaa takka jedhan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Islaamummaan maqaa malee kawaa takka ummanni ammallee maqaa malee waan takka hin jirre maqama bichaa jedhi nabi alayhi salaatu wassalaam. Hin ifatinaa obbolowwan kiyyaa, seenaa je'anii mee seena. Inshaa Allah ahkaama garagaraallee ni barannaa. Ummanni tokko tokko TikTok irratti ni baranna je'eetiniin ani achirratti isinii maxxanse FB irratti nu barsiisaa. Haqa isinirraa qabnaa, TikTok hin qabnu. Garuma FB kanaan naan jettan yaanni keessan yaada bareeda. Walitti ilaaleetiniin maaltu baasa jedheetiniin ahkaama garagaraa galgala sa'a 3 booda ni qaraan. FB gubbattuu qaraane, gama TikTokiinuu qaraane ni qaraana. Ahkaama salaataa irraa, waa'ee salaataa irraa, waa'ee soomanaa irraa, waa'ee hajjii irraa, waa'ee beey'ii gurgurtaa fi bittaa irraa, waa'ee zakaa irraa waan tokko tokko itti gad ilaalleetiniin gaafiif deebii wajjin qaraan. Nu waliin jiraadha. Waan rabbiin nu barsiise isinii kennina. Nutillee homa ulamaa'iin jedhan jenna malee ufirraa fuuneetiin miti. Dhugaa miidiyaa nabiitii fudhadhu waan nabi je'an isinii himaa jirraa, waan ulamaa'iin je'an isinii himaa jirraa fudhadhu. Lubbuu kennarraa kaasnee isiniin je'an jirru fudhadha. Kanaaf mee seenaa irratti isin laalaa jira. 150 wayi gahee 200 seena haga 200 hordofa. Na jala taree akkan jen irra deebi'aa sheeka akkan jen har'uma isinii hima wantuun muhimmii waan yaachiftuuf jechaa fi qabadha. Hogguun nama shahaadaa qabsiisuu barbaaddanillee asumarraa barattan. Kanaaf itti seennaa amma mee seenaa je'anii warri FB gubbaa jirtu. Na jala taree akkan jen, na jala taree akkan jenne rabbumaa je'iti. Na jala akka tareen jenne wallaahi si fayyaddi ani. Akkanaan qabrii hin galin jechuuf, akkanaan salaataa oltee bu'aan qabdu, hajjitee bu'aan qabdu, soomanattee bu'aan qabdu. Irratti uf laali waan an keessa si himu kana. Daabootiin ittuu hin jirru islaamummaa maqaa himanne malee jetta. Waan an si himu kana yoo dhageette. Kanaaf seenaa je'anii mee awwalan obboloowwan kiyyaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
salaama qaba. Dura dursoo nuti warri rabbii islaama nu godhe alhamdulillahi rabbil aalamiin, warra amantaa biraa irraa islaama nu godhe fedha keetiinii miti. wallahi fedha rabbiitiin abootinii malee fedha keetiinii miti. alhamdulillahi alladhii hadaana wamaa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaana allah. faaruun ka rabbii kennaati ka karaa kanan nu qajeelche. wallahi nuti silaa ka qajeelloon taane osoo qajeellumni rabbii kennarraa nu dhufuu baatte alhamdulillahi je'ime. eeganaa ummata nabi muhammad nu goote alhamdulillahi je'ime. haadhaaf abbaa kennallee muslima goote nullee irraa abootinii muslima nu goote alhamdulillahi je'ime. gariin namaa waan gabbaru laali muka gabbara, caammaa ufii gaba gabbara, dhakaa bareeda keessaa maraxatee gabbara. waan ambi irra jirtu laalime islaamummaa rabbittiin si bareeche laalime. aboo islaamummaa rabbittiin si bareeche kana ammoo keessa jirta, hagam dalagataa jirta keessatti uf laalime. maqama bichaa kadiirii huseeniin himataa jirramo waan islaamummaan jettu tanatti dalagaa jirra. laa ilaaha illallah jenne laa ilaaha illallaan sharxii qabdi, arkaana qabdi, san beekuun barbaachisaadha. ammaaf obbolowwan kiyyaa warri bi'iirii fi daftarri isin bira jiru viidiyoo kiyya kana irra deebitaniillee ni caqaftanii. awwalan ma'anaan laa ilaaha illallah jechuudha hiikaan isaa gabbaramaan dhugaan rabbii tokkicha malee hin jiru jechuudha. akkana jechuun ka kadhatan, ka itti gargaarsifatan, ka itti irkatan, ka sodaatan, ka waa qalaniif, ka waa nuu godhaaf kajeelan, ka waa nuu godhaaf sodaatan isa tokkicha malee hin jiru jechuudha jedhan. wanti rabbii achitti ilmi namaa gabbaru martinuu mukaa dhagaa ta'ina, waan lafa keessattii fi samii keessa jiru ta'ina. dharaan gabbaraman laala dharaan gabbaraman jechuudha. sunniin dharaan gabbaraman jechuudha. laa ilaaha illallah jechuun furtuu jannataatii. furtuu ammalleetiniin furtuun hundinuu ilkaan qabdi. furtuu wayta jennu furtuun hundinuu ilkaan qabdii caqasi. yoo ilkaan hin qabaatin waa banuu hin dandeettuu. kanaafuu ulamaa'iin islaamaa haga ulaagaan isii guutamtutti jannata banuu hin dandeettuu jedhan. ulaagaa isii sanni laallaka. laa ilaaha illallaan rukniin arkaanni isii lama. maal laa ilaaha illallaan arkaanni isii lama qabadha. hundee lama qabdi isiin tun, hundee lama qabdii qabadha. dhabamsiisuudha. warri rabbii achitti gabbaraman hundinuu gabbaramuun hin malan jedhanii dhabamsiisuudha jechu. lammaffaan gadi dhaabuudha isii tana hogaahuu mirkaneessuudha. rabbuma qofatuu gabbaramuu haqa godhataa kawaahila hin qabne jedhanii gadi dhaabuudha. ragaan kanarratti jecha rabbiitii. qaala ta'aala faman yakfur bixaaguuti wa yu'min billaahi faqad istamsaka bil'urwati lwuthqaa rabbi jedha. kanaaf ma'anaan isii laa ilaaha illallaahi akka kana isbaataa fi nafyii jedhan. ruknii lama qabdi. waan fayya'uu dhabamsiisuu fi sabachiisuudha. eega kunnuu galee shuruunni abootiin laa ilaaha illallah qabadha. ulaagaan laa ilaaha illallah, seerri laa ilaaha illallah. ulaagaa jechuu yoo wanni sun hin jiraatin wanni sun hin jiru beekaa. wanni ulaagaan kun yoo hin jiraatin laa ilaaha illallah hin jirtu jechu. ulaagaan ogaa'uu seerri laa ilaaha illallah 8 qabadha. 8 tokkoffaa hiikkaa isii beekuudha. hiikkaa isii beeku wallaaluun maletti. lammeesso waan isiin itti qajeelchite qalbiin dhugoomsuudha. ka hin bir'anne jechu. maaliif jennaan qaalatil aaraabu aamanna. aaraabni warri shana'aanoo rabbiin bira dhufanii amanne jedhan.
kahin amanin je'a rabbiin amanne hin jedhinaa qalbiin hin dhugoomsine butamne jedhaa je'ee rabbi quraana keessatti dubbate. Kanaafuu qalbiin dhugoomsuudha jechu ka bir'aan takka keessan jirre. Sadeesso waan jedhu kana rabbuma qofaaf qulqulleessu ikhlaasa jechu namaaf ana argiif dalaguu dhabuudha ka waahila itti hin goone waan jedhu kana rabbumaaf qulqulleessuudha. Afreessoon ammoo dhugaan jechuudha ka hin kijibne jechu. Shaneessoo isii fi waan isiin irratti qajeelchitellee jaalatuuf gammaduudha ka hin jibbine jechu. Jaheessoon waan laa ilaaha illallaahu jechuun itti qajeelchite maruma jala masakamuudha. Waan rabbiin dalagaa jedhe dalaguuf waan inni irraa dhooggamaa jedhe irraa dhooggamuunii jechu. Torbeessoon hunda waan isiin keessa jiru hunda waan isii keessa jiru jechaa fudhatanii dalagarra oolchuudha. Tokko ka hin dinne tokko keessaa ka hin deebifne jechu. Saddeettessoon rabbitti waahila godhuuf warra ammallee isatti waahila godhe irraallee qulqullaahuudha jechu. Sharxiin laa ilaaha illallah ulaagaa hogaa'uu seerri laa ilaaha illallah saddeettan kana beeytu malee laa ilaaha illallaan tee bakkan jirtuu maqama deemta malee maqama Hasanii Huseeniin si waaman malee jechuudha. Kanaaf ma'anaan Muhammad Rasuulullaahi jechuu ammoo qabadha. Muhammad ammallee ergamaa rabbiiti jechuun hiikkaan isaa nabiyyiin kenna Muhammad nagayaa fi rahamanni isaanirratti haa jiraatu maal jechu ergamaa rabbii tahuu ragaa bahuudha. Laal isaan gabricha rabbiiti hin gabbaraman jechuu beekuudha. Ergamaa rabbiiti hin kijibsiifaman jechuu yaaduudhaati. Akkasumas ammas isaan tole jedhanii waan isaan itti ajajan hunda hojjatuudha jechu. Kuni aboo sharxii laa ilaaha illallaatii fi hiikkaa mallee ulaagaa isiillee nu galtee jirti. Amma ammoo gabaabsinee yeroo kenna saamahuuf jecha yeroo kenna fayyadamuuf jecha nawaaqidul islaami 10 wanni abboo islaamummaa kee diigu waa 10 jedhan. Islaama ufiin jechuufati waa 10 kana beeku. Yoo waa 10 kana ammallee tiniin hin qabaatin islaamummaan tee hin jirtu. Maqama Kadiiriif Huseeniif islaama ufiin jetta malee islaamummaan tee hin jirtu. Wanni islaamummaa namaa diigu waa 10. Wanni islaamummaa namaa diigu waa 10 qabadha. Tokkoffaa ashirku fi ibaadatillahi rabbitti sharraku gabbartii ibaadaa isaa keessatti rabbitti waa dabaluudha jechu. Gabbariinsa rabbii keessatti waahila godhanii fi waan biraa waliin gabbaruun islaamummaa keessaa nama baasa. Nama islaamummaa keessaa bahe waa 5tu isa mudata. Nama islaamummaa keessaa bahe waa 5tu isa mudata. Tokko islaamummaa keessaa bahutu isa mudata. 2 rabbiin isaa hin araaramu. 3 dalagaan isaa hundi badde. 4 jannata seenuu hongaye. 5 manni isaa kaboodaa ibidda. Rabbi irraa nun taasisini. Maarree tokkoffaa dubbanne waan islaamummaa namaa diigu tokkoffaan rabbitti waa dabaluu jenne. Lammaffaan ammoo namni rabbii asitti waan kadhatu takkaa waan ammalleetiniin waga jedha. Waga beeytanii isin waga maanguddummaa barbaadu waguu waan guddummaa isaanii kajeeluu takkaa waan itti irkatu jidduu ufiitii fi jidduu rabbiitti godhe akkuma rabbiitti isaan kadhate isaanitti irkatellee kafaree beekaa. Wanni kun maanguddummaa naa dhaabatti yoo jedheetiniin jedhe kafaree beeki lammeessoon. 3 namni ammalleetiniin namni mushrikoota hin kafarsiisin mushrikni kaafira hin jedhin takkaa kaafira tahuu isaanii bir'ate. Kaafira tahuu isaanii ka bir'ate takkaa'uu ka shakke takkaa waan isaan irra jiran
sirriidha ka jedhe haqa ka jedhe ammalleetiniin kafaree qabadha. Afreessoon ammoo qajeelloo nabiyyiin rabbii nagayaa fi rahmanni isaanirratti haa jiraatu nuttiin dhufan kanarraa qajeelloo biraattu irra guutuu ka jedhe qajeeluma nabi Muhammad ittiin nuun dhufanirraa qajeeluma biraatu guutuudha ka jedhe takkaahuu murtii biraattu murtii isaa irra gaarii ka jedhe takkaa murtiinuu walqixa namni jedhellee kafare murtiin biraatii fi murtiin nabi Muhammad ittiin dhufe walqixa ka jedhe kafare. Shaneessoon dubbii waan ergamaan rabbii nagayaa fi rahmanni isaanirratti haa jiraatu nuttiin dhufan keessaa namni waan takka jibbe osoo ammalleetiniin ittillee dalagee kafare. Tokko keessaa yoo jibbe shari'aa nabi Muhammad ittiin dhufan keessaa waan tokko keessaa fedhii isaatii yoo jibbe ittillee haa dalaguu kafare. Jahaffa amantii ergamaan rabbii nagayaa fi rahmanni isaanirratti haa jiraatu dhufaniin keessaa namni waa ashe hogaawuu xiqqeesse illee kafare. Keessatti uf laalaa nama sheekaa xiqqeessuunuu sanumarraayi nama aalimaa xiqqeessuunuu sanumarraayi aayaa rabbii ammallee istihzaa'a godhachuun xiqqeessuun itti ashoofuun sanumarraayi kafare je'an maqaa bichaa himatuun bu'aan qabu. Torbaffaadha namni falfala dalageefi kajaalatellee kafare. Namni falfala dalageefi kajaalatellee kafare. Saddeettaffaa namni tumsa mushrikaa ta'e muslimarratti namni mushrika qarqaare muslimarratti isa gargaarellee kafare jechuudha beeka. Saglaffaan ammoo amantii nabi Muhammad nuttiin dhufanirra bayuun gaarii nama laala. Amantii nabi Muhammad nuttiin dhufanirra bayuun garii namaatiif ni taya jechuu namni yaadellee kafare. Maal amantii nabi Muhammad nuttiin dhufanirraa bayuun garii namaatiif ni taya jechuu namni yaadellee kafare. Kurneessoon namni amantiin rabbi buuserraa garagale laala. Namni amantii rabbiin buuserraa garagale baratuu fi itti dalaguullee dide kafaree beekaa. Keessatti uf laala waan asii olitti dubbatame waan 10 kana namni abboo dhugaaf jedhee fi cooraaf jedheelleen waluma qixa jechuudha. Namni dhugaaf jedhe waa 10 kana namni dhugaaf jedhee fi cooraaf jedheellee wal qixuma. Islaamummaa keessaa bayuu keessatti nama ammalleetiniin dirqiin jechisiisan malee waan akkanaa Muhammadiin jedhe waan 10 kana jedhi jedhanii dirqan malee nama dirqiin qabanii waan 10 kana jedhi jedhanii malee namni abootiniin beekaan jedhe takkaayuu cooraanillee jedhe amantii irraa bahe jechuudha. Kanaaf ummanni kiyya yaa obboloowwan kiyyaa dhumarratti wanni ani isiniin jedhu laa ilaaha illallah jechuurraa bu'aa tokkollee hin argatan yoo ulaagaa sadii guutan malee. Maal isiniin jedhe laa ilaaha illallah jechuurraa bu'aa tokkollee hin argatan yoo ulaagaa 3 guutan malee takkaahuu seera 3 guutan malee. Tokkoffaa hiikkaa hundee fi ulaagaa isii irraa laalaa. Tokkoffaan hiikkaa hundee fi ulaagaa isii sirritti beekuudha. Lammeessoon waan isiin itti qajeelchite hundaa dalagaan mul'isuudha. Sadaffaan waan isii balleessaa yookaahuu faallessaa dalagu dhabuudha. Yaa ummata kiyya kanaaf ulamaa'iin jedhanii jiran shahaadaa lamaan dubbachuun ka hiikkaa isii hin beeyin ka itti hin dalayin bu'aa wahiituu hin qabdu je'an. Waliigala ulamaa'iiti kun ijmaa'a ulamaa'iiti. Waan akkana taheef ummata kiyya sirritti hubadhaa beeka itti hojjadhaa akka aakiratti milkooytaniif jechuu barbaade. Rabbiin nu hundaa jannataan haa milkeessuu Rabbiin jannataan nu hundaa haa milkeessu. Waa baratuu fi itti dalaguullee nu haa kennu. Hamtuullee abboo nurraa haa qabu je'a. Booddeellee nu haa tolchuu isiniin jedha ummata keenna.
hadiisni ammoo namni laa ilaaha illallah jedheetiin hin du'e dakalal jannaa jannata seena jechuun addaa haqqahaa jechu namni haqa isii geesse jechu haqa isii geessuun waa kana beekuudhaan tayaa mujarrada laa ilaaha illallah jechuun jannata naman galchitu haqa isii geessan malee waan isii hiikkaa isii beekan malee waan isiin irratti nama qajeelchitu beekan malee kanaaf obboloowwan kiyyaa eessa jirra jechaa uf laalaa obboloowwan kiyya kan beeyne sheergataa isin fayyaddiif hagana isiniif dubbadhe silaa liiviin kiyya sabtii fi gidir sanbata jedheettan ture amma ammoo hogguun ammootiin yeroo kiyya keessaa isiniif kennee galgala gama tiktokii naa ta'u gama FB'tii naa ta'u ahkaama shari'aadhaa waan tokko ni bari'annaa ilmi namaa waa'ee salaata irraan beeku sharxii salaataa arkaana salaataa waajibaata salaata irraan beeku marree salaata irraa waa'ee xaaraa irraallee ni baranna akkaataa heeydii itti dhiqatanillee akkaataa janaabaa itti dhiqatanillee akkaataa xaaraallee ni barannaa kanaaf salaata irraallee soomanallaallee zakaata irraallee hajjii irraallee ahkaama ni barannaa suni maali jennaan kitaaba umdatul ahkaam ka jedhu awwala irraa jalqabnee hadiisa takkaa lamaan oofaa irratti aboo sharhii kenna laalaa waan ulamaa'iin jedhe irratti dubbataa waan fedha kiyyaatii miti akkasitti haasawa takkaa lama gaafii takkaaf lama gaafataa isinillee waliif deebifnaa ummata kennaa nama surree fi kooti irraa du'u bichaa rabbi nun taasisinii gariin namaa kootimaa fi surree bicharraa du'a gariin namaa zarima isaa bichatu isa beeka ummata muslimaa fayyadii daara duniyaa irraa godaan duuba keetu dubbatamaa ulamaa'iin ummoo biyyee kana jiran waa dabarfatanii dabran kitaaba barreessanii dabran agaarraa kitaaba isaanii qaraanee waan isaan jedhan dubbataatiin hin jirra qabrii keessatti illee jiraatanii isaan jiroodha hin duune jedhama isaan jiroodha maaliif jennaan abootiniin waa dabarfataniitiin deeman ummanni waan isaan dabarsan kanatti abootiniin fayyadamaa jira wanni isaan dabarsan kunillee wanni kitaabni isaan kataban kunillee qabrii keessatti isaan fayyadaa jirti si hoo maaltu fayyadaa jiraa gariin namaa abootiniin kabarate gariin namaa kammootiniin barsiisaa jiru gariin namaa aboo kadhagaatiniin jiru waan ani isiniin jechuu barbaade tokko waa afur irraa ta'e shaneessoo hin ta'in jechuu barbaade takkaa nama waa barsiisu ta'e adada guyyaatiin nama waa barsiisu ta'e biyya fayyadii muslima fayyadi yoo barsiisuu dadhabdellee nama waa baratu ta'e yoo baratuu dadhabdellee nama waa dhageeffatu ta'e nama waa dhageeffatu ta'uun nama fayyada maaliif jennaan xufe